Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtuu kabajamtootaa fi daawwattoota seeruutuu baga jiraattanii ashamaa harka fuune warroonni amantii biraallee warri jalqabaaf gara chaanaala seeruutuu biititti dhuftan sabiskiraayib godhaa, maatii seeruutuu biititti dabalaman isiniin jedha. Warroonni duraan gootanii jirtan hiriyoota keessaniif sheeriif laayikii gochuu hin dagatina. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayikii tuquun isinirraa jiraata. Eegan yaada keessan koomentii jalatti barreessuu hin dagatina. Har'a barnoota ajaa'ibaa, barnoota bareedaa qabadhee isinii dhufe. Barnoonni kunis shabakaa bilaashaati. Shabakaa bilaashaa warra Suudi Arabiyaa keessa jiruuf shabakaa Zeynii fi sawaa irratti dalaguun qabadhee isinii dhufe. Barnoota kan haga dhumaatitti kan daawwadnu ta'a. Yalla, assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Gara barnootichaa. Eegan kabajamtootaaf hordoftoota kiyya appilikeeshiniin isa kana jechaadha. Appilikeeshina kana pilaastorii keessaa argattu. Pilaastorii keessa seennee walumaan kan gabbuufnu ta'a. Appilikeeshinii pilaastorii keessa seennee gaafa jennee maqaa isaa qubee an amma barreessu kana barreeffatanii buufattu jechaadha. Gara duraatitti qubee baa barreessitu. Achi boodaan qubee daa itti aansitu daash gootanii irraachi laaffistu. Tana booddee qubee vaa barreessitu jechaadha. Achi boodaanis i qubee jettu barreeffattu. Booddee immoo qubee paa barreeffattan. Efa qubeewwan kana barreeffattaniiti booda mallattoo sarchii tajaajila tuqxu. Achi booddee appilikeeshinni bifa kanaan isiniif dhufa. Appilikeeshina kanneen keessaa appilikeeshina gubbaa sadaffaa irratti argamu kana jechaadha. Appilikeeshina kana buufattu. Appilikeeshina isa kana haalaan bareedaadha, humna qabaa. Haalaan yuutuubii feenaan tiktookii, feesbuukii, instagiraama, telegiraama, ayyi shay'ii ka isin feetan isiniif dalaga jechaadha. Kanaafuu instaal godhattanii buufattu. Ani buufadhee itti fayyadamaa jira waan ta'eef oppiin jedheetiin seenee isin garsiisa. Walumaan ka seenu ta'a. Hayyee kabajamtootaaf hordoftoota kiyya, appilikeeshinni eega haala kanaan seentaniitii booda inni bifa kanaan isiniif hin fidu. Abdeet bakka jettu isiniif fida. Abdeet san godhattu. Yoo inni abdeetii isiniif fiduu baate gara harka mirgaati irratti tuqaa sadiin kana tuqattanii eega jettanii booda gubbaa sadaffaa kanarratti abdeet bakka jettu tana tuqxanii bifa kanaan abdeet godhattanii achi booddee eega abdeet godhattaniitii booddee mallattoo tana tuqxuu as gaafa tuqxan alaabaa baafattu jechaadha. Bakka tana kafeetanirra kaayachuu dandeessu. Ani amma tokkoffaa kanarra kan kaayadhuuti. Kanarra eega kaayadheetiin hin jedhee ammas gara jalaatitti gabbu'ee sawaa yookaan istisii firii kaasaa istisii firii bakka jettu tana tuqattanii akkanatti irra fidattu jecha. Haala kanaan eega irratti baafattaniitii booda start jennaan. Starti bakka jettu tana eegatu hidheeti booda kunoo appilikeeshinni bifa kanaan naqee isiniif dalaga jechaadha. Kunoo gubbaa kanarratti herreegutti jira jecha kiyya amma. Akkuma argitan appilikeeshinni haala kanaan isiniif dalaga, beeksisa isiniif fida. Kunoo asirrattis isiniif herreega jechaadha. Kanaafuu appilikeeshinii haalaan namatti toludha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole waliif sheer godhaa. Laayikii tuquu hin dagatina. Viidiyoo kana hanga dhuma isaatitti yoo daawwattan hedduu takka irraa waa bartanii. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.